Ashama akkam jirtu kun Gada solutionidha. Video har'aatiin kan isiniif qabadhee dhufe Telegramii irratti online irra jiraachuu keessan namoonni biroo akka isaan hin barre akkamittiin akka gochuu dandeessanii fi kana wajjin wal qabatee wantoota haaraa Telegramiin qabatee dhufe kan isinitti agarsiisu ta'a. Channelii kana gaa subscribe goonii taanaan subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara qophiin isiniif qopheesseettiin isin dabarsa. Jalqaba gara Telegramii keessan dhuftanii Telegramii keessan banattu. Sana booddee mallattoo sarara sadii gubbaa jirtutti buutu. Amma gajjallaatti gadi buutanii setting seenu kanatti buutu. Ammas amma gajjallaatti gadi bu'uun privacy and security kan jedhutti buutu. Asirratti gaa akkasiin online irra jirtanii fi online irra hin jirre namoonni biroo akka isaan hin beekne kan isin gochuu dandeessanii. Kana gochuuf gaa last seen and online kan jedhutti buutu. Sana booddee asirratti filannoo sadii isiniif kennachuudha. Inni jalqabaa gaa everybody kan jedhudha. Kana jechuun gaa akkasiin online irra jirtanii namoonni hundumtuu akka isaan beekan kan godhudha jechuudha. Kana filattanii naani. Inni lammaffaan immoo my contacts kan jedhudha. Akkasiin online irra jirtan namoonni beekuu danda'anii namoota lakkoofsa bilbilaa keessan qaban qofa jechuudha. Inni sadaffaan nobody kan jedhudha. Kana irratti gaa namni tokkoyyuu akkasiin online irra jirtan beekuu hin danda'u jechuudha. Filannoo kana filattanii naani. Kana wajjin wal qabatee gaa Telegramiin waan haaraa nuuf qabatee dhufeera. Innis add exception kan jedhudha. Akkasiin online irra jirtan namoonni muraasni akka isaan beekan karaatti gochuu dandeessan jechuudha. Kunis add user kan jedhu kanatti buutu. Sana booddee namoota dabaluu barbaadan dabaltu jechuudha. Namoota kanarraan kan hafe egaa akkasiin online irra jirtanii namni tokkoyyuu beekuu hin danda'u jechuudha. Namoota barbaadan eega add godhatanii booddee mallattoo raayitii gubbaa jirtutti bu'uu dandeessu. Bifa kanaan akkasiin namoota isin filattan irraan kan hafe namoonni biroo akkasiin online irra jirtan akka isaan hin beekne gochuu dandeessu jechuudha. Kan biraan immoo calls kan jedhudha. Kunis egaa filannoo sadii of keessaa qaba. Asirraa inni jalqabaa egaa everybody kan jedhudha. Kana jechuun egaa Telegramiidhaan namni hundumtuu isiniif bilbiluu hin danda'a jechuudha. Filannoo isa jalqabaatiin. Filannoo inni lammaffaa immoo my contacts kan jedhudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan namoota qaban qofa jechuudha kan Telegramiin isiniif bilbiluu danda'u. Inni sadaffaan immoo nobody kan jedhudha. Telegramiidhaan namni tokkoyyuu isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha. Filannoo kana filattanii naani. Filannoo filachuu barbaadanitti erga cuqaastanii booddee egaa mallattoo raayitii gubbaa jirtutti buutu. Inni kan biraan immoo groups kan jedhudha. Asirratti gaa filannoo lama nuu kaa'ee jira. Inni jalqabaa everybody kan jedhudha. Kana jechuun egaa group chat irratti akka nuun online irra jirru namoonni hundumtuu akka beekan yoo gochuu barbaadan egaa everybody jedhu kanatti buutu. Inni lammaffaan immoo group chat irratti online irra jirru namootni lakkoofsa bilbilaa keenya qaban qofti akka beekan yoo gochuu barbaanne immoo my contacts seenu kana filanna jechuudha. Isa filachuu barbaadan irratti erga cuqaastanii booddee mallattoo raayitii gubbaa jirtutti buutu jechuudha. Qophiin har'aaf isiniif qabadhee dhufe egaa kana fakkaata ture. Chaanalii koo subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraa wal agarruutti nagaatti tura.